Yooyaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu ispoortii kamisaa guyyaaf qindeeffanne isinitti himna. Hanga xumuraatti nu faana turan affeerraa keenya kabajaatii oduu har'aa kan isinii dhiyeessan ture gannaam. Nuusaa xumuraa Chaampiyoons Liigii Awurooppaatiin edaa Liverpool Paris Saint-Germain mo'atame. Taphichaan akka caaluun kan amanan Arne Slot garee isaanii baraaruuf taphataa turuus ibsani. Barcelonaanis dirree isaa irratti Atletico Madrid mo'ame. Leenjisaan Baarsaa Hansi Flick murtee varboomaniiru. Guutuu oduu kanaa Abubakar Abdallaa qopheesseetti kan jiru. First two quarter final Doué dipping. Paris Saint-Germain take the lead. Liverpool fi Barcelonaan nuusa xumuraa Champions League Awurooppaatiin kaleessa milkoofnee fi Liverpool gara Paris malee PSG waliin murkii taasisee 2-0 mo'atamuun Arne Slot irratti dhiibbaan cimaa dhufeera. Taphootas dhiyootiin ga'umsa gadhaanaa mul'isaa kan ture Liverpool kaleessas Mohamed Salah teessoo jijjiirraa teessisuudhaan carraan taphaas osoo hin kennaminiif mo'atamanii ba'ani. Désiré Doué daqiiqaa 11ffaatti goolii galcheen shaampiyooniin Awurooppaa fi shaampiyooniin Firaans PSG'n dursuu eegale. Alisson miidhamuu isaatiin jalqabarraa eegalee goolii Liverpool eegaa kan ture Mamardashvili yaalii Kvaratskhelia dabalatee yaaliiwwan goolii ciccimoo taphattoota PSG ittisuun kilabichi goolii hedduu akka hin keessummeessineef gargaare. Garuu boqonnaa deebii lammiin Joorjiyaa Kavicha Kvaratskhelia goolii lammaffaa dabaleen PSG 2-0 injifachuun carraa walakkaa xumuraaf darbuu bal'ifate. It's a lovely ball. Kvaratskhelia in on goal and scores. Liverpool unpicked. Tapha kanarratti balleessaan Ibrahima Konaatiin Zaire Emery irratti hojjeteen penaalitiin PSG'f kenname VAR ilaalamuudhaan kan haqame taatee biroo taphichaati. Badhaasa Ballon d'Or kan fudhate Ousmane Dembelenis yaaliiwwan daqiiqaa xumuraa irratti taasisee ni eeramu. Alexander Isak erga muddee darbeetii miidhamaan tapharraa fagaatee ture kaleessa daqiiqaa 79ffaa irratti Hugo Ekitike jijjiiramee seenee taphateera. Leenjisaan Liverpool Arne Slot kilabiin isaanii haala ittiin mo'amurraa of baraaruun taphachaa turuu dubbatani. PSG'n hedduu nu caaleera. Goolii lamaa ol galchuu danda'u ture. Garuu wanti gaariin taphattoonni koo miira injifannootiin morkachuu itti fufan jedhani. Taphoota jaha keessaa tokko qofa kan mo'ate Liverpool tapha deebiitiin Anfielditti carraa akka qabus dubbatan Arne Slot. Liverpool marsaa 16 tapha jalqabaan Galatasaray mo'ameen tapha deebii injifatee nuusa xumuraaf darbuun ni yaadatama. Torbee dhufuu tapha deebii PSG waliin taphatuunis seenaa sana dabalee walakkaa xumuraaf ni darbamu kan jedhu ni eegama. And Atletico Madrid lead at Barcelona 1-0 on the stroke of half time. Tapha biraatiin New Camptti morkii kilaboonni Spain ciccimoon lamaan waliin taasisaniin Barcelonaan waggaa 20 booda dirree isaatti Atletico Madridin mo'ame. Kilabiin Kaatalaan taphicha to'achuudhaan olaantummaa fudhatus balleessaa taphataan ittisaa Pau Kubartis Giuliano Simone irratti hojjete taatee taphicha jijjiirteedha. Abbaa murtee jalqaba kaardii akeekkachiisaa kennanis VAR ilaaluudhaan kaardii diiman akka ba'u taasisani. Rukuttaa Atleticof kennameen Julian Alvarez haala miidhagaan goolii galcheen Atletico Madrid dursuu eegale. Barcelonaan taphattoota hedduun taphatus boqonnaa deebii kubbaa to'atee yaaliiwwan goolii taasisaati ture. Yaaliin Marcus Rashford taasises ni eerama. Jijjiiramee kan seene Alexander Surdus kubbaa Matteo Ruggeri irraa argateen goolii lammaffaa galcheen Atleticoon erga 2006 as Camp Nou'tti mo'ate. Kilaboonni lamaan sanbata darbe La Ligaan morkii waliin taasisaniin Barcelonaan injifatus kaleessa kilabii Madriditu milkaa'e. Champions League Awurooppaatiin kanaan dura nuusa xumuraatiin kilaboonni lamaan waliin taphataniin Atleticoon lamaanuu mo'achuudhaan seenaa gaarii kilaba qabuudha. Tapha deebiitiin Barcelonaan qabxii tapha jalqabaa kana jijjiiruuf Thiago Simeone fi taphattoonni isaanii immoo qabxii kana eegsifachuudhaan walakkaa xumuraaf ga'uudhaaf morkiin taasisan ni eegama. Leenjisaan Barcelonaa Hansi Flick bar Atleticof loogee jedhani. Tapha deebiitiin nuti ga'umsa qabxii kana jijjiiruu qabna. Sararri fuulduraa isaanii jabaa ta'us nuti cimnee morkachuun qabxii jijjiiruudhaaf falmanna jedhani. Nuusa xumuraa Champions League Awurooppaa kanaan kibxata Real Madrid Bayern Munichiin 2-1 yoo mo'amu Arsenal 1-0dhaan Sporting Lisbon mo'e. That's a huge goal in this tie and in the Champions League of 25-26. Tapha liigii Awurooppaa nuus xumuraa marsaa duraatiin kaleessa gara Portugal kan imale Real Betis goolii ta'uu qixa Braga waliin kan xumure Kocho Hernandez penalitiidhaan wal qixxeesseera. Har'a Bologna Aston Villa, Porto Nottingham Forest akkanuma Fribourg Celta Vigo waliin morkiin taasisan eegama. CB Premier League Itoophiyaatiin kaleessa Qidduus Giyoorgis baankii daldala Itoophiyaaf dirree dhawaan yoo injifatan Shaggar dursaa tureetiin boodarra buna Itoophiyaa waliin qixa ba'e. Har'a sa'aatii 7 eegalee Nageellee Arsiin Itiyoo Maduu waliin garaagarummaa durstoota liigichaa waliin qabu dhibbisuuf morkiin taasisuun eegama. Abbabaa Lamaayyoo dabalata qaba.
Premier League Itoophiyaa torbee 26ffaan kaleessa taphoota afuriin kilaboonni goolii 9 galchaniiru. Qiddus Giyoorgis Baankii Daldala Itoophiyaa fi Dirreedawaan morkattoota isaanii yoo injifatan Shaggarii fi Bunni Itoophiyaa qixa bahan. Istaadiyeemii Abbabaa Biqilaa Finfinneetti morkiin Buna Itoophiyaa fi Shaggar goolii tokko qixaan xumurame. Bu'aa Akaadaamii Amboo gool fiifaa kan ta'e Amiir Abdoo daqiiqaa 42ffaatti goolii Shaggarittiin dursu galche. Amiir hirmaannaa isaa bara jalqabaatiin goolii lammaffaa Premier League Itoophiyaa bara kanaatiin Shaggariif galche. Daqiiqaa 63ffaatti Gazzaayin Dassaalany sarara penaaltii keessatti kubbaa harkaan tuqusaatiin kaardii diimaan dirree bahe. Kanaanis Shaggar daqiiqaa 25 oliif taphattoota 10 taphachuuf dirqame. Daqiiqaa 68ffaatti Abubakar Addaamuu goolii qixxeessituu Buna Itoophiyaaf galche. Jalqaba Abubakar rukuttaa penaaltii dhiite goolii eegaan Shaggar Baharuu Nagaash jalaa deebise. Ta'us kubbaa Baharuun deebisee ture kan argate Abubakar goolii galchuun taphichi tokko qixaan xumurame. Shaggar taphoota lama darbeen tokkoon mo'amuun tokkoon qixa bahuun qabxii 31 sadarkaa 12ffaarratti argama. Tapha qixxeessituu tokko kan qabuu fi fooyya'insa gahaa irratti kan argamu Bunni Itoophiyaa qabxii 36 sadarkaa 7ffaadha. Hundeeffama irraa eegalee waggoota 40f gahee hojii garaagaraan waggootaaf Buna Itoophiyaa tajaajilaa kan turan Ajaa Dhibbaa Fiqaadamaa immoo kabaja olaanaan gaggeeffamaniiru. Hojii pirezidaantummaa kilabichaas Dr. Israa'el Daggafaaf dabarsan. Tapha biraatiin Finfinneetti Qiddus Giyoorgis boodaa ka'uun goolii 2-1 Itiyoo Elektiriik injifachuun miira injifannoon itti ufe. Taganuu Tashoomee fi Fitsuum Xilaahuun taphattoota goolii injifannoo Qiddus Giyoorgisiif galchanii. Bafiqaaduu Asirassaany goolii Itiyoo Elektiriik mo'amuu jalaa hin baraarre galche. Qiddus Giyoorgis taphoota 2 walitti aansee injifachuun yaaddoo sadarkaa gadii keessaa bahuun qabxii 31 sadarkaa 13ffaatti oliqe. Kaleessuma istaadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti Baankiin Daldala Itoophiyaa goolii 3-0 Maqala Sabaa Indartaa injifate. Naatnaa'el Daani'el goolii 2 Huzeef Hashaa fi goolii 1 galchaniiru. Baankiin Daldala Itoophiyaa taphoota 4 darbe keessaa 3 injifachuun osoo hin mo'amiin imalaa jira. Premier League Itoophiyaa bara kanaan kilabiin goolii hedduu kilaboota irratti galche Baankii Daldala Itoophiyaadha. Leenjisaa Batsaloot Lulsagadiin kan durfamu kilabichi taphoota 26 goolii 35 kilaboota irratti galche. Shaampiyooniin bara 2016 Baankiin Daldala Itoophiyaa qabxii 34 sadarkaa 10ffaarraa gara 8ffaatti ol siqe. Kilabni bahaa biyyaa Dirreedawaa goolii Maamman Nuur Naasir galcheen 1-0 Madara Ganna Shireerra irra aane. Maamman Nuur Naasir goolii 5ffaa Premier League Itoophiyaa bara kanaan Dirreedawaaf galche. Dirreedawaan qabxii 32 sadarkaa 11ffaa Madara Ganna Shiree qabxii 28 18ffaarra jiru. Taphoonni liigichaa irratti fuun istaadiyeemii Abbabaa Biqilaa Finfinneetti sa'aatii 7tti Nageellee Arsiin Maddeen sa'aatii 10tti Arbaa Minci Hadiyyaa Hossaanaa waliin taphatu. Istaadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti sa'aatii 9 irraa eegaluun Faasiil Hawaasaa sa'aatii 12tti Yuunivarsiitii Walwaaluu Addigiraat Walaayittaa Diichaa waliin taphatu. Liigicha Bunni Sidaamaa qabxii 48 walitti qabachuun garaagarummaa qabxii 7 dursaa jira. Hawaasaa fi Nageellee Arsiin qabxii qixa 41 garaagarummaa gooliin wal duraa duubaan sadarkaa taanu qabataniiru. Gareen dubartoota Itoophiyaa umurii 18 gadi morkii waancaa Awurooppaa Friendshippiin injifannoo ni gale. Waancaa Friendshipii Awurooppaa ardiilee 5 irraa biyyoota 8 garee kubbaa miilaa dubartoota hirmaayisuun qopheessummaa Tarkiyeetiin dorgomaara. Gareen dubartoota Itoophiyaa umurii 18 gadi dorgommicha irratti hirmaachaa jiru tapha ramaddii jalqabaa Uraagaay goolii 3-0 mo'ate. Hidat Kaasuu gooliiwwan injifannoo 3 Itoophiyaaf galchite. Gareen dubartoota Itoophiyaa kun tapha ramaddii marsaa lammaffaa sanbata xiqqaa Koostaarikaa waliin taphatu dorgommichi guyyoota 10f itti fufama. Gareen Itoophiyaa umurii 17 gadi kan dhiirotaa waancaa Afrikaa umurii 17 gadiitiif darbe ramaddiin bahee fira. Waancaa Afrikaa dargaggoota umurii 17 gadi bara 2026 marsaa 16ffaan qopheessummaa Morokootiin kan dorgomu. Biyyoota 14 hirmaataniif ramaddiin dorgommichaa kan bahe yoo ta'u gareen Itoophiyaa umurii 17 gadi ramaddiyaa jalatti morkata. Gareen dargaggoota Itoophiyaa kun qopheessituu dorgommichaa Morokoo, Tuniziyaa fi Ijipti waliin ramadame. Ramaddii baa jalatti Cote d'Ivoire, Kaameruun, Yugaandaa fi Riippaabilikni Dimokiraatawaa Koongoo, ramaddii caadaan ammoo Maalii, Angoolaa, Tanzaaniyaa fi Moozaambiik waliin morku. Senegaal, Afrikaa Kibbaa, Aljeeriyaa fi Gaanaa ramaddiidhumaa keessatti taphatu. Dorgommii waancaa Afrikaa umurii 17 gadi dhiirotaa kun caamsaa 13 hanga waxabajjii 2tti dorgomama.
Odeeffannoo biyya keessaa bal'inaan qopheeffanneen Pirimeer Liigiin Oromiyaa marsaa lammaffaan kilaboota 10 hirmaachisuun magaalaa Naqamteetti kaleessa eegaleera. Hirmaattonnis simannaan taasifameef gaarii ta'uu himanii cimanii morkachuun marsaa ittaanutti darbuuf akka karoorfatani kan isaan himan. Gabaasni kan Warraaqaa Yoosefii akka ittaanutti dhiyaata. Bara darbee yeroo jalqabaatiif dorgomuu kan eegalee Pirimeer Liigiin Oromiyaa waggaa lammaffaa isaatiin morkattummaa cimsuun itti fufee marsaa tokkoffaan liigichaa kilaboota 14 hirmaachisuun magaalaa Sallaatti dorgomaa ture boqonnaaf adda jite. Godina Arsii irraa kan hirmaate magaalaan Diksiis liigicha dursaa marsaa tokkoffaa goolabee. Marsaa lammaffaan dorgommichaa kaleessa bakka keessummoonni garaagaraa argamanitti magaalaa Naqamtee istaadiyeemii Wallaggaatti dorgomuu eegale. Baniinsaa kanarratti hooggantuun biiroo dargaggoof ispoortii Oromiyaa Aadde Roozaa Biyyaa, kantiibaan magaalaa Naqamtee obbo Masarat Haayiluu, itti gaafatamaan waajjira Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa obbo Firoomsaa Laggasaa fi keessummoonni biroos argamanii hirmaattonni dorgommii kanaas simannaan taasifameef gaarii ta'uu himan. Ummaticha Naqamtee jechuun Wallaggaadha, Gimbii jechuunis tokko waan ta'eef simannaa gaariidha kan nu fudhatani. Ergi dhufnee bultii Shangaarraa gaafa seenu simannaa nu gannee jiran baay'ee galateeffannaa. Jalqabumarraa kaanee magaalaa kana erga seennee simannaa nu taasifame baay'ee bareedaa fi kan nama gammachiisudha. Dorgommichaan morkii gaarii taasisuun morkii biyyaalessaatiif darbuuf akka karoorfatanis dubbatan hirmaattonni. Dura sadarkaa irra jirurraa haala gaariin fooyyessinee toornaamentii liigii tokkoffaa Itoophiyaa deemuudhaaf morkiidhaaf dhufne jechuudha.